tu barumsa qabattee yuutuubii kee deeffattee turte maal gochii arabatti laatta araba maayii mimbeen anaannaas taallalta anatu ageessanii waan ishee bok jettu asirraati jechuudha. Ani immoo jechuudha kan ani boo'ee fi wanta natti dhagahame wayiitu jira. Maaliif boosse yoo jettanii kan ani boo'ee ani warra arabaa kana faana ijoollee isaanii faana hin dubbadhu. Faana naasayinii faana hin dubbatiin jettee akeekkachiisa natti kennitee jirti. Gaafuma biyya arabaa ofirraa kaasee akeekkachiisa tokko jettee natti kennite abbaa manaa qofaan odeessin ijoollee qofaan odeessin jette. Garuu otoon diingata akka tasaa isheen na agartee ani bira dhaabadhee hanga inni waan kana hunda sirreessu hanga bira dhaabadhee inni naa sirreessu bira dhaabadhe. Sanuu kaameraa akka carraa yoo bante niitiin kun inni ajjeesti lubbuu kiyya baafti. Anaan nagashuu miti lubbuu kiyyatu ba'a jechuudha. Hidhamuun illee hidhamuudha. Hidhamee namni tokko ba'uu danda'a. Garuu nama lubbuu koo dabarseedha isheen jechuudha. Sanuu isa ammaa kana jechuudha niititti sababa isheetti dalgana laalti amma kun. Dalgana laalti erga gaafasiitii keessi koo nagaan qabu jechuudha. Keessi koo bakka boqonnaan qabu. Na argite moo kaameraa keessatti na agarte moo maaliif dalgana laalti kan jedhu keessi kiyya shakkaa deema jechuudha. Na sodaadha. Kun immoo baalagee niitiin kun immoo baalagee jechuudha. Namaan iltuu kanaaf hedduu sodaadha jechuudha. Gaafa ani wanta tokko ta'e sabboontuudhaan gaafadha. Ani waa tokko ta'e jennaan yookiin hidhame jennaan yookiin niitittiin kun waa tokko na goote jennaan yookiin ani waa tokko ta'e jennaan sabboontuu annaa gaafattu jechuudha. Darbee immoo asirraa akka isheen jechaa jirtutti jechuudha. Bagumanii barumsa maal qabda? Utuu barumsa qabaattee maal gochuu namatti kennita jettu. Kuni barumsa hin gaafatu bara. Barumsa gaafatu otoo hin taane ani wallaaleetiin miti. Akkaataa itti deeffatan wallaalee miti. Garuu immoo jireenyaaf jecha immoo laptoobii hin qabu jechuudha. Haala jireenya haala waan tokko naa guutuu dideen laptoobii bitachuu hin dandeenye jechuudha. Sababa laptoobii bitachuu dandeenye waan kana deebisuudhaaf yuutuubii kana deebisuudhaaf imeelii keessa galchee piroosesii na gaafatu jechuus seetingii isaa bilbila irraa na dhabe jechuudha. Sababan otoon aayipoonii qabaadhee aayipoonii aaniyyuu seetingii keessa galee deeffachuu nan danda'a ture. Garuu waan bilbilli koo kun aayipoonii miti gatii xiqqishuudhaan kan bitameerudha. Tokko lammataa immoo ani laptoobii hin qabu. Sababa kanaatan ilma arabaatti laadhe. Darbee immoo arabni ingiliffan beeku jette. Sirrii arabni ingiliffan beeku. Garuu kan kiyya kuni kan isaan baratanii waggaa 7 Awustiraaliyaa taa'anii bara anaan as na fidatan kana gara Saudiitti deebi'an jechuudha. Isaan nama ingiliffa beekani hundumti isaanii ingiliffa beeku jechuudha. Madaamiin kiyyallee ingiliffa beekti jechuudha. Dubbachuu ni dandeessi madaamiin kiyya. Barreessuu hin beektu. Qubee ingiliffaa hin beektu malee ni dubbatti ingiliffaa jechuudha. Sirriitti beekti. Ijoolleen ishee immoo achitti baratanii dhufan. Hanga kutaa inni tokko kutaa 12 achitti baratee dhufe. Hanga 12. Amma Araamkoo Kuwait keessaa hojjeta jechuudha. Inni kun immoo asirraati injineeringii ingiliffaadhaan ba'eera jechuudha. Kanaaf darbee immoo otoo laptoobii qabaadhee kadhaa amma kana yoo hin dhaqu hin himuyyuu ture. Inni guddaa wanti na naasise wanti na sodaachise tokko wanti na boosise tokko sabboontuuf boo'uu koo otoo hin taane wanti anaan na boosise na agartee niitiin kun ani yuutuubii okseen jedha. Akkuma beekamu morma koo kun gaaf tokkitti akka otoo kosii haruutii jechuudha. Akkasitti waa haraa yoo jiraadhe kana koorra akkas yoo ta'e morma koo kana qabachuu geessi jechuudha. Asirraan harka keerraa ol buttee asii morma keerraa gootee asirraan uftee yoo an diingata otoo waa'ee jedhu akkas narraa achi siqe jechuudha. Ufteetiin akkana gadi natti butti jechuudha. Morma kootti ijaaba uffisti jechuudha. Shaarbi ijoolleen akkas uffatanillee natti uwwistu jechuudha. Toleen jettu. Qaama kee hundaa isaan oksi ijoollee koo dargaggoota oksinaan jetti. Kanaaf inni sodaadhe malee yuutuubii hojjechuu kanaafan sodaadha. Maaliif sodaadhe yoo jettanii irra caalaa ni argitu. Kilaasii kootti yeroo gadu uffata kiyya jijjiirradhee rifeensa kiyya filadhee maal jedheeni viidiyoo hojjedha jechuudha. Gaafa kana agarte immoo kaanillee abbaa manaa kootillee ijoollee koollee oksitee waa biraa faana hojjechaa turte jettee na shakkiti. Kanaaf akkana ni sodaadha. Namni tokko immoo kan hojjetatu mataa isaa gadi qabateeti malee barumsa na caalte miti. Sabboontu digirii yoo eebbifamte anis akkuma kee eebbifamee jira. Anis inni kun olaali suuraa koo asirraa ilaali. Anis akkuma kee eebbifameera. Siigalee garuu jechuudha. Kan isheen ittiin eebbifamte immoo saayinsii fi baayoloojii jechuudha.
kan dubartoonni ittiin eebbi irra caalaatti dubartoonni dadhaboonni jechuudha. Dubartoonni kaalkuleetii hin beekne kan isaan eebbifaman jechuudha saayinsii fi baayoloojiidhaan irra caalaatti. Ani garuu jechuudha kan si garramu akka warra dhiirotaatti kaalkuleetiidhaan maatisiidhaan jechuudha. Dipaartimentii kooperaatiif akkaawuntingii ende aawuditingiidhaan an eebbifame anis hojjechuu wallaalle nan beeka. Haalli jireenyaa akkuma keenyatti cimatee jennaan haala jireenya kun fooyyeffadha jedheen anis biyyaa ba'ee har'a kushinaa namaa keessa dhaabbadha. Har'a araba jalatti gadi je'ee bula. Warra ani faana ba'ee hundi isaanii amma biyyarraa hojjetachaa jiru. Inni kan faayinaansii keessa jira, inni kan baankii keessa jira. Ani garuu otoo ejjedheera ta'ee jechuudha. Oditeer federaalii irraa hojjechuu nan danda'an ture. Garuu fooyyee qaba. Yoon as ofe diingata ofiis of fooyyessa maatii koos fooyyessa jedheen asii xurii namaa dhiqa malee nama barumsa dhabee yookiin immoo hamma kee wallaalee mana namaa keessa gugguufaa jiru sitti hin fakkaatin siifaa galu asumarraan. Abbaa beektuutu na beeka. Nan beektu waan taateef kanati akkas naan jechaa jirtu malee barumsi koo sii gadi ta'ee miti. Dipaartimentii ani baradhe sii gadi ta'ee miti. Ani barataa leezii miti. Barattu cimtuun ture ani. Cimtuun ture. Iddoon deemu hundumaattu cimtu. Waan hundarratti waan gadi laaftu miti. Ammoo deebii yuutuubiis immoo yoo ta'e jechuudha. Garee nama meeqa hoggantee jiraate turte. Sabboontuun ani garee sana keessa jiran ture. Ijoollee yuutuubii isaanii adisensii keessatti akkasumas immoo monitaayizii irratti waan adda addaa irratti namatti kennatanii namatu sirreessisiisaa ture jechuudha. Ani garuu dhugaa waaqayyo nama tokkotti hin laalle. Nam tokkotti imeelii kon laalle. Nam tokkotti wanta takka hin laalle. Ofuma kon sirreeffadha. Waan hundaa ingiliffuma sana ofuma kon sirreeffadha jechuudha. Dubbachuus nan danda'a, hojjechuus nama danda'udha. Dadhabaanan sihii. Har'aanii akkasitti gombifadhee yeroon taa'u waanuma dadhabduu tokko waanuma leezii tokko sitti fakkaadha. Deebisuu dadhabeetiin miti. Sanuu immoo otoon akka ishee garaa jabaadha ta'ee jechuudha. Murtoo ishee natti hin beekti bara. Akka ani kontiraata jiru ni beekti. Ani kontiraata ni jedhaa ni beekti. Akka mirga waa tokko dubbatachuu hin dandeenye. Akka waa tokko gochuu hin dandeenye otoo beektutti kan isheen akkas natti taatu jechuudha. Ani immoo deebii gahaan deebisaaf. Ani garuu akka isheen waraqaan qabne otoo beekee han barbaade ishee gochuu nama danda'u ture. Garuu ani akka ishee garaan jabaadhu waan ta'eef beekaan irraa callise jechuudha. Yeroo ani beekaa callisu immoo akka waan ani beekumsa hin qabne akka waan dadhabaa wayii tokko isheetti fakkaadhiitiin jechuudha. Dadhabaa miti ani. Dadhabaa miti gara hin deemuttu harkan kennu jireenyaaf harkan kennu hojiif harkan kennu jechuudha. Yuutuubii haa turuuti ani nama maatisii irratti qaxaqqaxee darbe qaxaqqaxee darbe maatisii irratti. Qabxii koo si agarsiisa kootu. Dhugaa dookimentii koo si agarsiisa. Kiristoosii qaxaqqaxeen dhiira faana darbe. Otoo nam tokkittee qubee takkittee namarraa hin fudhatiin jechuudha. Xixiqqoo godhee hojjedheetiin darbe jechuudha. Kanaaf ani eebbifameen jira. Barumsa maal qabdatoo beekta ta'ee arabatti kennita. Hin kennuun sababa ani kenne sababa ikoonoomii kooti. Amma sababa sammuun kiyya dadhabee otoo hin taane ikoonoomii kun laaptoobii naa bituu dadhabnaan. Qabeenya ani qabutu akka keetti maallaqa guddaa dhabee akka kee kana amnaananii namatti hirkadhe malee kana dhabee miti. Kana nan qaba. Silaatoo inni natti laatee laaptoobii sana ofii koo nama hojjetu. Darbee immoo ani 10 nan sitti erge. 10 maannatti ani maalan godha 10 irraa isa feekii maalan godha. Ana barbaadu alfan sana. Sittiinaa Binti Haajii sabboontuu Wallagga Lixaa miliyoon beestiitiin haadha koftuubiin barbaadan ishee qaxaqqaxee ibiddatti bobeessuu barbaada ture malee isa kaan argeera akkati ku'annatti ergite nan beeka akkati kudhaniin waan kudhaniin narratti ergite akka yuutuubiin koo qabamu kan gooti nan beeka bara wallaalee miti hunda isaanan ilaala anis ittuma faanuma nejjechaa jira sababiinsa tokkoffaa ani baruu barbaadeen akkamatti nama guban akkamitti namoota waan akkasii hammina akka kana akkuma isheen hammina sana barte hammina sana beekun ture ani malee isuma baruuf jecha malee akka ishee sana itti ergu wallaalee miti ani immoo akka ishee irraa yuun kaasuun ture inda'u ganaa na kadhatte keessaan dhaqeen nama tokko sittiin ergine nama tokko na ijoollee waan na jaallataniif ufanii keessaan si gaafatan ofii isaanii fedhii isaanii warri si gaafatan malee nama tokkotti hin himne gurbitti arabaa kana bichaatti hime bakka kanaan ali hin himne ishee dhaqee keessaan hin gaafanne keessaan dhaqee ishee hin gaafanne
Askotte du'a keessaa dhaqee narraa kaasee jedhee hin gaafanne. Isheen immoo naan doorsisuuf turte. Ani immoo nama doorsifamu miti. Borus nan ishee galabbaxa yoo oofte. Ani immoo gadi isheen isoo badde yuutuubii takka ittiin bada. Tokko yoo badde ani immoo bor kudha meeqa banee nama hojjechuu danda'u. Namatti hirkatee hojjete miti. Kaleessas taanaan eengaddis taanaan namatti hirkadhee fide toon taane akkasitti itti dadhabee hirriba kootti dhabee hojjedhee fide jechuudha. Kanaaf borus abdii qaba nan ejjedha. Kanaafuu hin ama'ii yaa kolkollee yaa roottoo siifan godhana aggeeffadhu. Sirraa gadiin deemu kana booda itti fufa. Qabsoon kee itti fufa kana booda waan gadi sirraa jedhuuf hin qabu. Habiibti waan gadi sirraa jedhuuf hin qabu. Na eeggadhu. Dhugaa yoon ani boo'ee lammataa kiristoosii hin boo'u miti bittiqsii hin jedhan. Wanta kana sumanii tokko imimmaan kiyya siin buusu. Waan yaaddadhee boo'ees waan irratti gaddee boo'ee natu beeka. Kanaaf siin boo'u miti. Siin boo'u lammataa siin boo'u. Aggeeffadhu viidiyoo koo malsii sirraan eeggadha deebii sirraan eeggadha. Ishii